Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa of harkaa qabnuun isinitti hima. Giddaa ayyaanaatti shiftoonni faannoo milishaa konkolaataa uummataa tiksanii fi konkolaachiftoota ajjeesuun dhaga'ame. Rakkoo nageenyaa giddaa ayyaanaa naannaa gaara diichootti raawwatu furmaata maseeneetti bofuun himame. Yeroo yerootti namoota nagaa ukkaamsuun maallaqa saamuu fi ajjeechaa bakka kanatti raawwatan humnoonni faannoo gabaasa har'a nu dhaqqabeenis milishootaa fi konkolaachisaa ajjeesuu isaaniitu dhaga'ame. Haleellaa har'a raawwatan kanaan shiftoonni faannoo godina Wallagga Bahaa giddaa ayyaanaa ganda Andoodee Diichoo bakka addaa gaara diichootti raawwataniin milishoonni Oromoo konkolaataa uummataa eegaa turan namoonni 5 konkolaachisaa waliin ajjeefamuu isaanii dhaga'ameera. Ajjeechaa gaara diichootti deddeebiin raawwatuuf itti gaafatamaa bulchaa aanaa fi gandaa akka komatan uummanni himataniiru. Haleellaa to'atamuu danda'u callisaan ilaalaniiru jechuun gaggeessitoota aanaa sanaa hawaasni komateera. Humnoonni faannoo biyyattii keessatti hidhattoota rakkoo nageenyaa geessuun jalqaba irratti ka'an yoo ta'u, rakkoo nageenyaa loltoota kanaan ga'u dhaabsisuuf hawaasni Oromoo yeroo hedduu gaaffii gaafatu somaa deebii gahaa argachuun hin danda'amne. Oduu keenya birootiin har'as mormiin dhimma daangaa babal'ifannaa naannoo Somaalee fi callisa mootummaa Oromiyaa balaaleffatu adeemsifamaa oole. Godina Booranaa aanaa Dirree magaalaa Meeggaatti uummanni adda baabaayiitti bahee babal'ifannaa lafa naannoo Somaalee mormeera. Mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota bobbaasee lafa uummata Oromoo irraa buqqaasaa ture irratti caasaa aanaa godinaa fi gandaa labsachuun nu mufachiiseera jedhaniiru. Nuti qabeenya Moyyaalee 2 Moyyaalee Itoophiyaa kan naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessa jiruu fi Moyyaalee Keeniyaa akka kaawuntii Marsabiit keessa jirudha jechuun hiriirtonni dubbatan. Akka waan Moyyaaleen 2 Itoophiyaa keessa jiru fakkeessuun dubbii gara dabarsuuf yaaluun godhamu fudhatama hin qabu jedhan. Moyyaaleen qe'ee Oromootii ka jedhan jiraattonni Moyyaaleen Keeniyaa Marsabiit illee qe'ee Oromooti. Daangaa biyyootaati gidduu jiraaf malee abbaa gadaa tokkoon bullaa jedhaniiru. Ololli akka waan Moyyaaleen 2 Itoophiyaa keessa jiru sana keessaa tokko naannoo Somaalee jirutti aktiivistoonni mootummaa dubbatan tasumaa fudhatama hin qabu jedhan. Moyyaalee saboonnii fi sablammoonni bakka garaa garaatti dhufanii keessa jiraatan illee qe'ee Oromoo ta'uu ibsaniiru. Warri qubannaan naannoo Somaaleetii dhufe qe'ee Oromoon akka keessummaatti simatee jiraachise keessatti kanaan dura riiferendamii gaafatanii bara 2004tti riiferendamii godhameen jiraattonni magaalattii wayyabaan naannoo Oromiyaa filachuu yaadachiisaniiru. Mootummaan qabsoo keenyaan aangootti dhufe dhimmi Finfinnee nuuf deebisaa jennee otoo eegnu qe'ee Oromtichaa Moyyaalee dhugaa lafa irra jiru dabalataan kan inumaa murtii uummataan Oromiyaa jala ta'uu uummanni ifatti filate naannoo Somaaleef kennuuf daba biraan irratti dhaggaamaa jira jechuun jiraattonni komataniiru. Dhimmi Moyyaalee dhimma Oromoo maraatii ka jedhan warri yaada kennan Oromoon daba raawwatamaa jiru sagalee tokkoon fuuldura dhaabbachuu akka qabus hubachiisan. Moyyaalee akka Somaalee jedhu hin turresii hin jiraatus jedhan. Mootummaan Oromiyaa gaaf mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota bobbaasee uummata buqqaasee lafa Oromoo qabatu hanga mana marii naannichaan seera qabeessa godhachuutti adeemu callisaan ilaaluu isaa hawaasni komateera. Oromoon marti dhimma daangaa Oromiyaa gamtaan falmuu akka qabu dhaamanii dhimmi kun dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuu Oromiyaa ta'us hubachiisaniiru. Oduu keenya birootiin Iluu Abbaa Booraatti haati daa'ima ishee waraana mootummaan dhabdee qe'ee ishee irra jiraachuu dadhabuutu dhaga'ame. Godina Iluu Abbaa Booraa naannoo Abbaa Ganda Caageetti adoolessa 16 bara 2025 ajjeechaan raawwate. Humnoota nageenyaa mootummaa mucaa waggaa 1 fi ji'a 8 ka dura ajjeefamuu himatan Aadde Zaaraa Hasan amma sababa rakkoo nageenyaa ganda isaanii keessatti mudatee jiruuf qe'ee baqatanii akka jiran dubbatan. Bulchaan naannoo Obbo Dajanee Kabbadaa Dhaabaa taatee kanaan lubbuun daa'ima kanaa bahuu dhugaa ta'uu ibsani. Obbo Dajaneen yeroo sanatti qaamota waboo fi humnoota mootummaa gidduu wal waraansi waan tureef eenyutu akka daa'ima kana ajjeese hin beekuu jedhan. Aadde Zaaraan garuu taatee gaafas mudateen mucaan dhiiraa isaanii Zaakir Tolasaa Lammaa Godoo bakka midhaan eegan keessa utuu jiranii harka abbaa warraa isaaniitti rasaasa humnoota mootummaan itti dhukaafame ajjeefamuu himatan. Galgala naannoo sa'aatii 11 waraanni mootummaa dhufe dhukaasa ol nutti dhukaasuun arge. Mucaan koo harka abbaa warraa koo ture. Inni rukutamee duunaan abbaan isaa lubbuu oolfachuuf reeffa mucaa gatee baqatee jechuun dubbatan. Aadde Zaaraan yeroo dhukaasi kun dhuka'u maatii waliin manuma keessa akka turan dabalanii ibsan. Sababa leellaan kun isin irratti raawwatee maali ka jedhameef abaa'oo qallabdan jechuun akka ta'e himan. Ammas ganda Caagee kan waggaa 5 keessa jiraatan qonna isaanii dhiisanii sababa rakkoo nageenyaaf baqachuu isaanii ibsan. Dabalataanis ajjeechaa daa'ima kiyya irra ga'e ilaalchisee qaamni mootummaa dhufee sababa isaa naa himee hin jiru jechuun madda oduu kanaa Addis Istaandarditti himaniiru. Abbaan warraa isaanii obbo Talasaa Lammaa
poolisii aanaa Noophaan to'annaa jala erga oolee torbee lama akka ga'ee fi amma yoonaas mana murtiif dhiyaachuullee homaa odeeffannoo akka hin qabne aadde Zaaraan dubbataniiru. Bulchaan aanaa Noophaa obbo Dajanee Kabbadaa garuu haleellaan maatii kanarratti xiyyeeffatee hin jiru jedhan. Guyyaa kanatti waboo fi humnoota nageenyaa jidduutti dhukaasi ture. Kana jidduutti daa'imni kun du'e. Kanaafis gadda nutti dhaga'ame ibsinaa jechuun dubbatan. Walitti dhukaasa guyyaa kana tureen miseensota raayyaa ittisa biyyaa keessaa akka du'an jiraachuullee obbo Dajaneen himan. Maatiin kun yeroo dhukaasi turetti mana keessa akka turan dubbatanii garuu guyyootaaf waboon mana isaanii qubatanii akka turan ibsan. Ka'umsi taatee kanaa rakkoo nageenyaa ganda caagee keessa jiraachuu, waraannis mana namootaa miidhaan irra ga'ee keessa buufachuu fi humna raayyaa ittisa biyyaa irratti dhukaasa banuudha jechuun dubbatan. Jiraataan aanaa Noophaa ganda caagee maqaan isaa akka hin eeramne gaafate wayita san rakkoon nageenyaa ganda caagee keessa akka ture himanii jiru. Jiraataan kun dabaluun qaamonni nageenyaa mootummaa fi hidhattoonnis ganda caagee keessa waan socho'aa jiraniif jiraattonni gandichaa hojii hojjetachuu akka dadhabanii fi kaanis ganda gadhiisanii ba'aa jiraachuullee dabaluun dubbataniiru. Bulchaan aanaa Noophaa obbo Dajaneen waxabajji darbee kaasee rakkoon nagaa erga hidhattoonni aanaa Noophaa seenanii mudachuu dubbatan. Sababa rakkoo kanaa haadha daa'imni dura ajjeefamellee argachuu akka hin dandeenyee fi ammas humnoonni naga kabachiiftota mootummaa nageenya gaddinchaa bakkatti deebisuuf hojjechaa jiru jedhaniiru. Dabalataan obbo Dajaneen abbaa warraa aadde Zaaraa Hasan obbo Tolasaa Lammaa humna hidhatee socho'aa jedhan waliin socho'aa nama turedha jedhan. Boodarras dhufee ofii isaan harka kennee jechuun dubbatan. Adoolessa 16 bara 2025 godina Iluu Abbaa Booranaa Noophaa ganda Caageetti rasaasa humnoota mootummaan ajjeefamuusaa maatiin kan himate daa'imni waggaa 1 fi ji'a 8 Zaakir Tolasaa Kamisa adoolessa 17 bara 2025 awwaalamu haati isaa aadde Zaaraa Hasan ibsaniiru. Gochi kun Iluu Abbaa Booraa qofatti utuu hin taane taatee baramaa Oromiyaa keessatti irra deddeebiin raawwatudha. Loltoonni mootummaa fi caasaan waraanaa akka fedhan ajjeesanii akka fedhan yoo hidhan qaamni gaafatu hin turre. Haalli kun ammoo jiruu fi jireenya uummataa gadadoof saaxileera. Oduu keenyatti aanee of harkaa qabnuun hojiin isaa paartilee mormituun fudhatama argatee kan hin jirre koomishiniin marii biyyaalessaa adeemsa milkaa'aa irra hin jira jedhe. Itoophiyaa keessatti siyaasa goyomsaa fi waliin dha'uu jabaatee itti fufuun waan qabatamaa jiruun faallaa miidiyaa irraa lallabuun itti fufeera. Nagaa biyyattii bal'aatti deebisuuf gaaffii paartilee mormituu marii biyyaalessaa taasifanna jedhan ijoo maruuf mootummaan kan hundaa'an gareen marii biyyaalessaa jedhaman adeemsa bareedaa irra akka jiran himan. Akka gabaasaa jiraatti yeroo ammaa adeemsi ajandaa walitti qabu hanga ammaa burjaajii fi olola turee dhaabsiseera. Adeemsa nagaa buusuu milkaa'aa gaggeessaa akka jiranitti caqasan. Gareen kun mootummaa qofa irraa kan ijaarame fedhii fi dantaa mootummaa kabachiisuuf socho'a jechuun hojii garee kanaa fudhatama akka hin qabne kanaan dura abaa ofii kaafaa hubachiisanii turan. Gareen koomishinii marii biyyaalessaa jedhaman bulchiinsa mootummaa yeroo ittiin bitachuuf akkasuma humnoota dimokiraasii addunyaa ittiin gowwoomsuuf gargaarama jedhamuunis qeeqamu. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.